akkasumas saba Oromoo maraaf hundi keessanuu guyyaa irraa kana ibsa ejjennoo gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo dhaggeeffachuudhaaf kan isitti argamtan maqaa Waaqayyootiin isin galateeffannaa. Kanatti aansuudhaan gamtaan tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo ibsa ejjennoo kan baasan ta'a. Gamtaan tajaajiltoota barreessaan amma kallattiidhumaan ibsa ejjennoo haala yeroo irratti waan nu laatan ta'a. Hundi keenya dhaggeeffanna. Apa ilma Qulqulluu Ameen. Ibsa ejjennoo gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo. Akkuma beekamu manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo bara 325 yookiin yaa'ii Niqiyaa booda manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo tajaajila ishee mudate hiikuuf Phaaphaasota biyya ishee muddachuudhaaf bu'aa bahii baay'ee keessa dabarteetti. Rakkooleen ishee muddatanii turanis tokkoffaa Phaaphaasota afaanii fi safuu uummataa hin beekneen tajaajilamuu. Lammaffaan sagaleen Waaqayyoo haalaan uummata biraa gahuu dhabuu. Sadaffaan qabeenyi biyyaa kan akka warqee, ilkaan arbaa fi albuudni garaagaraa Gibsiidhaan yookaaniif Misiriin saamamuu. Afuraffaan manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Phaaphaasii mataa ishee lammii ishee keessaa muddachuu akka hin dandeenye taasisuu fi kan kana fakkaatanidha. Kana booda rakkoo ishee hiikachuuf bara 1921tti manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abboota aangoo Phaaphaasummaa fudhachuu danda'an gara Gibsiitti yookiin Misiriitti akka ergattee muddate seenaan mana Kiristaanaa ni dubbata. Haa ta'u malee biyyi keenya Itoophiyaan sabaaf sablammoota afaan, aadaa fi eenyummaa mataa isaanii qaban 80 oltu jiru. Bu'uuruma kanaan manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sabaaf sablammoota keessaa walqixxummaadhaan abboota afaan, aadaa fi safuu uummataa beekanii fi kabajan hordofuun caasaa mana Kiristaanaa uummatatti dhiyaatu ijaarrachuu dadhabuun ishee rakkoo gurguddaan akka uumamu taasiseera. Rakkooleen kunneenis tokkoffaa tajaajiltoonni kaaba Itoophiyaa irraa dhufan afaan tokko qofaan tajaajiluu isaanii. Lammaffaa tajaajiltoonni kunneen afaan, aadaa fi safuu uummataa kan hin beekne fi kan hin kabajne ta'uu. Sadaffaa afaaniif aadaa naannoo isaanii uummatatti fe'uuf yaaluu isaanii. Afuraffaan tajaajiltoota uummata sana keessaa bakka buusuuf fedhii dhabuu. Shanaffaa wangeelli afaan sabni dhaga'uun lallabuu dhabuu. Ja'affaan sabaaf sablammoonni biyya keenyaas amantaa warra kaabaati jedhanii akka hadheessan taasisu. Rakkoolee armaan olii irraan kan ka'e hoolonni Waaqayyoo hedduun isaanii daandii amantaa irraa maqaniiru. Sababa kanaan akka naannoo Oromiyaatti rakkoo mana Kiristaanaa mudate kana hiikuudhaaf ka'umsa mataa isaaniitiin amantaa kana tikfachuuf barumsa ciccimaa barachuun aangoo diyaaqonummaa irraa hanga Phaaphaasummaatti qaqqabuun dhalattoonni saba keenyaa muraasni aarsaa guddaa kaffaluun hanga ta'e amantaa kana tikfachuu danda'aniiru. Nutis dhalootuma haala kanaan argamneedha. Haa ta'u malee qabsoora tajaajila hoolota Waaqayyoo fayyisu kana bulchiinsi mana Kiristaanaa keenya gaaffilee kana haalaan simachuurraa qeequu, mormuu, ija siyaasaan ilaalu, dhaggeeffachuuf hubachuudhaan fedhii dhabuu ture. Kun immoo gaaffilee armaan gadii uumeen. Tokkoffaa lallabniif faarfannaan afaan Oromoon laatamuu akka qabu. Lammaffaan kitaabni qulqulluun afaan Oromootti akka hiikamu. Sadaffaan sirni qulqulleessa yookaaniif sirni galatoon kitaabni garaagaraa akka hiikamu. Malaamaltummaa fi afuraffaan malaamaltummaa fi of tuulummaan mana qulqullummaa keessaa akka ba'u. Shanaffaan namni kamiyyuu ija tokkoon mana Waaqayyoo keessatti akka ilaalamu. Ja'affaan siyaasni warra kaabaa mana Kiristaanaa keessaa akka ba'u. Torbaffaan olaantummaan saba tokkoo mana qulqullummaa keessaa akka ba'u. Saddeetaffaan bulchiinsi mana Kiristaanaa uummata naannoo sanaa akka kabaju. Saglaffaan caasaan mana Kiristaanaa uummata fakkaatu akka jiraatu yookiin akka qindaa'u. Kurnaffaan saamichi qabeenya mana amantaa akka dhaabbatu. 11ffaan warraaqsi siyaasa mana amantaa dawoo godhate akka dhaabbatuu fi kan kana fakkaatan.
gaafatamaa akka ture ni beekama. Haa ta'u malee gaaffilee kana hoggantoonni mana kiristaanaa dubbii huba hin kaafne taasisanii bira darbaniiru. Dubbiin kun boodarra bubbuluun uummata dheekkamsiisee waldaalee qindeessisee tajaajiltoota kakaasee gaaffii cimaa boqonnaa lammaffaa qabate dhufe innis manni lubummaa nuuf haa ijaaramu kan jedhu ture. Gaaffii kanaafis bulchiinsi mana kiristaanaa jiru deebii sirrii deebisuu dhiisuun abbootii mana amantaa abaaruun tajaajiltoota aangoo lubummaa jalaa qabuun gaaffii kana xureessuudhaan uummata Oromoo guutuu gaddisiisuun isaa dhugaa addunyaan ifaan argeedha. Dallansuun uummataa kun ammoo abbootii phaaphaasota garaa hammeessuudhaan amajjii 14 jeeshan bara 2015 tarkaanfii cimaa fi addunyaa naasiseef saba Oromoo gammachiise kan fudhataniiru. Kunis saba keenya mara biratti milkii guddaa haa ta'u malee sirni bulchiinsa mana kiristaanaa yookaaniif Sinodoosiin abaarsi suukkanneessaa abboota keenya irratti dabarseera. Abaarsi kun phaaphaasota tajaajiltootaaf uummata Oromoo mara biratti fudhatama kan hin argane ta'uun aangoo daaqonummaa irraa kaasee hanga phaaphaasummaatti jiru irraa mulquun abboota isaan abaaran guutuu akka isaan Oromiyaa keessa hin sochoone labsuun ni beekama. Haaluma kanaan nutis tajaajiltoonni Ortodoksii Tawaahidoo dhimma kana irratti ibsa ejjennoo armaan gadii kana baasneera. Tokkoffaa duuka bu'oonni gooftaa kan walitti qaban mana kiristaanaa tokkotti ni amanu. Lammaffaa abaarsa Sinodoosiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dabarse hin fudhannu. Sadaffaa finxaaleeyyiin siyaasaa kaabaa leellisan abboota keenyaa fi uummata Oromoo arrabsan hatattamaan akka dhaaban ni akeekkachiifna. Afuraffaan hamma waliigalteen seera qabeessi ta'utti qabeenya manni kiristaanaa qabdu maraaf eegumsi cimaan akka taasifamuuf mootummaa ni gaafanna. Shanaffaan karoora mormii fi okkora naannoo Oromiyaa irratti kaasuudhaaf qaama socho'u kamiyyuu ni mormina. Jaffaan amantoota gidduutti garaagarummaa uumuuf akkasumas okkora hin taane kakaasuun kai du'i ajjees jechuun miidiyaalee dhuunfatiin warreen labsan akka of qusatan ni akeekkachiifna. Torbaffaan waldaaleen amantaa da'oo godhachuun siyaasa daldalan akka of qusatan ni hubachiifna. Saddeetaffaan uummanniif tajaajiltoonni keenya tajaajilaa jirtan hundi tajaajila keessan idilee naamusa kiristaanummaa qabdaniin akka itti fuftaniif maqaa Waaqayyootiin isin hubachiifna. Saglaffaan abboota keenya warreen Sinodoosii Oromiyaa fi sablammootaaf hundeessan waliin ni dhaabbanna hubachiisa. Bu'uuruma hundee amantaatiin nutis duuka bu'oonni gooftaa kana walitti qaban mana kiristaanaa tokkitti ni amanna jedhuun Sinodoosiin kana dura ture abboota keenyaa fi episkoopoosota muudaman simatanii caasaa tokkoon mana kiristaanaa akka gaggeessan ni kadhanna. Gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidoo amajjii 29 bara 2015 Finfinnee Oromiyaa Galatooma. Argamtanii ibsa ejjennoo gamtaa tajaajiltootaa simattan akkasumas kallattiidhaan tamsaastan maraaf kabaja guddaa galata guddaa isiniif qabna. Kan gamtaatanitti nagaadhaan galaa galatummaa.